dhiiga micayyoo kana keessaa madaamin duuban halbeedha waraantee keessaa gadi yaa'u hargeetan jechuudha. Ija koo amanuun dadhabe sammuu kootu na adoode wantan dubbadhuu fi wantan dhiisutu keessa koo ne jalaa bade obboloota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isiniin jechuutiin barbaada. Obboloota koo nagaan baasee nagaan nama galchuu kan danda'u huumaa keenya qofa isiniin jira. Asumaan immoo adaraa keessanii otoo amantiidhaan kutaadhaan gargar wal hin qoodin obboloota koo jechaadha. Namummaan numatti dhaga'amee tooyi micayyoo kana qaamni ishii gargaaru adaraa akka ishii gargaaru akkasuma immoo obboleettii kanaaf viidiyoo ishiidhaaf hojjetamus ta'ee sooshaal miidiyaa qabdan hundumarratti jechuudha. Micayyoo kana jechuudha akka ishiin gargaaramtuuf adaraa keessa sagalee ta'aafiidha. Obboloonni keenya hedduu isaanii inuma du'usii inuma rakkatus biyya namaa keessatti garuu kan akka micayyoo kanaa jechuudha baay'ee tokko na gaddisiisee wantan dubbadhullee na jala balleesse hin jiru jechuudha. Otoo viidiyoo micayyoo kana ija kootiin arguutii baadheera natti tola ture jechuudha. Nama jibbisiisa jira. Micayyoo kana dhiigni ishii yeroo keessaa gadi lola'u jechuudha. Sababni micayyoon kun miidhaa amma kanarra geessee fi micayyoon kun karaa seera qabeessan jechuudha. Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaa jiruuf jireenya ishii fooyyessuudhaa fi hojjetadhee akkuma nama kamittiyyuu gara biyya kootti deebi'a jettee jireenya gadadoo hiyyummaa biyya keessaa jibbitee gara Saudii imaltee jirti. Erga gara Saudii imaltees immoo waggaa tokko irratti hartee jirti. Micayyoon kun hanga har'aatti garuu miindaa ishiidhaaf kaffalamee tooyi hin turre jechuudha. Miindaa waggaa tokkooti jechuudha. Maatii bira jiraattee hojjettu bira kan ishiin qabdu. Micayyoon kun immoo bilbila illee akka ishiidhaaf badaa hin eeyyamne hiriyoota ishii wajjinillee akka ishii haasofne akkasuma immoo mana keessatti jechuudha ukkaafamtee ba'uudhaaf illee haalli ishiin keessa jirtu mijataa akka hin turre jechuudha baduudhaaf kana keessa turtee otoo jirtu micayyoon kun waggaa yeroo guutuu miindaa koo naa kennaadha jetteeni miindaa koo yeroo ishiin naa kennaa jettuun keessatti madaamiidhaan kanuma irratti micayyoon kun akka ishiin barreeffama ishee argee jiru jechuudha. Barreeffama micayyoo kanaan ofii kiyyaafan dubbise waan ta'eef gaafa ishiin miindaa kiyyaa naa kennaan jedhe malee rakkina biraa wal wajjin hin qabnu lola biraatis hin qabnu miindaa koo naa kennaadha sinirraan deeman jedheeni gaafa kana madaamini duuba dhuftee erga na darrartee erga na reebdeen booddee billaadhaan ishii dirte jechuudha. Duuba ishirra jechuudha. Sana booddee dhiigni ishii hedduu tokko dhugaa ija kootiin an arge viidiyoo irratti baay'ee tokko dhiigni ishii keessaa gadi yaa'aa jira jechuudha. Micayyoon kun dhiigni koona keessaa yaa'ee dhume jettee kanaafiyyuu jechuudha. Adaraa biiroon illee bilbileera jetti garuu akka dafanii too bira ga'uu danda'ani obboloota koo adaraa keessa sagalee haataanuuf isiniin jedha darbee immoo jechuudha. Birrii miindaa keessanii gaafa madaamii bira teechistanii lubbuu keessanitti deema jechuudha. Micayyoon kun dhiigni ishii akka bishaanitti keessa kan gadi yaa'aa jiru namni dhiiga akkasitti dhiigee injiraata jedhee too yaadu garuu waaqayyo uumaan inni ishii wajjin ture kaleessa har'allee micayyoo kana lubbuu ishii keessatti eegee fayyaa ishiitti ishii adeemsu isiniin jedha nagaan bakka sanaa ishii haa baasu. Micayyoon kun haala ulfaataa keessa jirti amma immoo jechuudha isayyuu achuma manuma jaraa keessatti balbala ofitti qolloftee jechuudha ofii ishiitti qolloftee akka ishiin jirtudha. Adaraa keessan dafaatoo micayyoon kun atattamaan jechuudha qaamni seeraa poolisiinis haa ta'u bira ga'eetoo jechuudha furmaata laachuu fi achi ishii baasuu akka danda'u akkasuma immoo micayyoon kun yoo jiraatte birrii kana hojjettee illee fiduu dandeessi qaama seeratiin immoo micayyoo kana bira ga'ameera taana miindaa ishii illee fuudhamuu fi danda'a waan ta'eef adaraa keessa sagalee ta'aa fi isiniin jedha sooshaal miidiyaa qabdan hundumatti irratti micayyoo kanaa fi sagalee ta'uu keessanii dagatinaa isiniin jedha. Maaliifii warra kaanifiyyuu sagalee ta'aa oolla rakkina keenya kan nuti dandeenyu kan nuti baannee deemnu waan xiqqaa miti obboloota koo isiniin jedha. Kanaafiyyuu namni maal keessa akka jiru maal baannee akka deemnu jireenya biyya namaa kana namni nuuf hubatu hin jiru.
fuula keenya ilaaluudhaanii filiteerii nuti fayyadamnu bakka qilleessa gahaa hin argannu mana keessa oolla waan ta'eef qilleessi mana keessatti sababa hin argamneef qaamni keenya illee lish jedhee akka nama dhukkubsateetti addaata jechuudha. Isa qaamni keenya addaatu kana immoo waan nutti tole itti fakkaata jechuudha. Maatii biyyaatitti rakkina keenya eenyuyyuu nu hubachuuti hin danda'u. Uumaa keenya malee isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii micayyoo kanaa karaa dandeessaniin gargaaru isiniin jedha. Kan immoo seeratti dhiyaatan micayyoo kana qaqqabaadha. Micayyoon kun maqaa ishii Darishaa Irriinaa jedhamti jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii keessumaa namoonni magaalaa Jiddaa keessatti argamtanii micayyoo kana feesbuukii ishii Darishaa Irriinaa jedhamti waan ta'eef achirraa misijeriidhaan dubbistanii lakkoofsa ishii fudhattanii gargaaruutii dandeessu yookiin immoo bilbiluufii dandeessu isiniin jedha. Adaraa keessan gargaaradha gaafa rakkinaa kan waliin taane yoomiyyuu walii ta'uutii hin dandeenyu. Madaamii harka immoo birrii keessan hin teechisinaa lubbuu keessa fudhatee badaa birrii irratti eenyuyyuu nama jaalachuutii hin danda'u. Haatiif abbaa keetirraan kana jechuudha. Birrii irratti eenyuyyuu fira hin qabdan obboloota koo. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii otoo jechuudha. Birriin keessan hanga kana otoo hin ta'in wanta xiqqoo ishii bakka ji'a lama ji'a sadii yoo hojjettaniyyuu sinii mijata taanan karaatti mana sana keessaa baatanii yookaan immoo jechuudha amma sanatti illee mallatteessuutii hin dandeessa waan ta'eef hin mallatteessina gara biirootti deebi'aa madaamii keessanis haa ta'u maatii keessa jirtan gara faara isaanii ilaaltanii kan Saudi Arabiyaa kana keessa immoo adduma jechuudha dhugaa waaqayyo. Bakka nunuffisiise jechuudha. Obboloonni hedduun achi keessatti kan rakkatan biyyoota biraa keessatti miti. Maaliif akka achi keessatti rakkinni roobee ta'u akkana ta'e hin beeku jechuudha. Ijoollota keenya irratti namoonni zeegan biraa yookiis immoo lammiin biraallee hin jiru. Garuu akka keenya kanadha miti jechuudha. Hin baasin biyyoota keessatti argamanii maaliif hin gargaarre ijoollota keenya adaraa waaqayyo adaraa rabbii gargaaraa isiniin jedha. Waaqayyo isiniin dhiisu lammii keessaniif ta'a isiniin jedha. Saba keessa yoo gargaartan lammiin biraallee isinii jaalachuutii danda'a isiniin jedha. Obboloota koo turtii keessa waan wajjin gootaniif guddaa galatoomadha. Dogoggorri yoo jiraatee fi nama of kalcha isiniin jechaa asumaan immoo jechuudha. Viidiyoo kana like share akkasuma immoo mana kanaan maatii ta'uu hin dagatinaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura.